Namoonni aappii nadheengadda sin barsiise sun yeroo sagaleedhaan dubbanne haala masirratti argaatan kanaan barreeffama san afaan Oromootiin nuuf barreessuu jettan akka inni afaan Oromoodha haala masirratti argaatan kanaan isiniif barreessuu danda'u waan isin sagaleedhaan dubbattan osoo isin harkaan hin tunne. Akkuma nama WhatsAppidhaan sagalee nama argaa jirutti waan isin sagaleedhaan dubbattan akkaataa haala masirratti argaatan kanaan barreeffamaan isiniif barreessuu danda'uun isin barsiisu. Egaa daawwatan kiyya waan kana akkanuma baay'ee argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa turaan hordofaa. Hayya daawwatan kiyya dursa aappii nan isinitti agarsiisu kana bilbila keessanitti gabbifachuu isin barbaachisaa aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jala rasanii baasira tokko kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo kana tokko kilikni gootu ammallee haala kan sitti siftaa sulul ta'e foon sarchii kana tokko kilikni gootu bakka sarchii kana qubee o barreessitanii achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu achi booda ammallee haala kana suuraa kan sibitaa suuraa kan tokko kilikni gootu achi booda aappichi gad buufachuudhaaf sirra oltaa gad deemtu oltaa deemtu maati achi booda dhumarratti qalamanii waan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawunlood kan jettutti daawunlood kan tuttaniiti aappii kana bilbila keessanitti gad buufattanii hayya daawwatan kiyya aappii gad buufattanii yeroo galtan aappii kana haala kana sibiba namaa asirratti tokko kilikni gootu ammallee kana haala kanaan kana siniif jechuudha ingilish yookiin ammoo afaan oromoo kiiboord kan jedhu kan irratti tokko firaatini gootu ammallee asirratti foonish kan jedhu kan irratti tokko kilikni gootu achi booda aappiin kana haala kanaan kiiboordiin isaadhaa hojii jalqaba jechuudha amma isin wanti gochuu qabdan fakkiin sagalee gadi qaban kan waasaappi osoo hin taane kan aappii kanarra jirtu yookiin kiiboordii kanarra jirtu ni jirti jechuudha asirratti tokko kilikni gootanii godhee achi booda kana harka bitarratti fakkii siitingii ni jirti asirratti tokko kilikni gootanii achi booda mallee kana haala kanaan sitti fida jechuudha asirratti laanguweejis kan jedhu tokko kilikni gootu achi booda afaanota hunda siniif jechuudha Oromoo Itoophiyaa kan jedhu kana keessa ni barbaadu jechuudha. Egaa daawwatan kiyya kana Oromoo Itoophiyaa kan jedhu kun asirratti argama jechuudha asirratti raatii guutanii tajaajilatti seefii kana kilik gootu achi booda kana haala masirratti argaatan kanaan waan isin sagaleedhaan dubbattan afaan Oromootiin isiniif barreessa jechuudha isin ammoo daayirektima ergaa nama itti erguu barbaadanitti itti erguu qofaadha jechuudha aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha hundi keessanuu gabbuufadhaati itti fayyadama.